oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hojiiwwan murteessoo ta'an kan naannoo Amaaraatti hojjetamaa jiran saffisaan akka xumuramaniif qajeelfama laatan. Bulchaa Itoophiyaa kana qajeelfamni isaan irra kennan maal fakkaata? Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti bakakkaan bu'ee namoota 12 miidhuun ibsame. Namoonni 12 kun mala aadaatiin fooyya'anii jirus jedhameera. Dhimma kana irratti illee gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu itti aanuun naannoo kibba Itoophiyaatti kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.8 ta'e mudachuun ibsame. Kibba Itoophiyaatti kirkira uumame kanaan maaltu tahee? Dhimma kana irrattis gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Ballootti dilbata darbe bokkaa roobaa ture hordofuun bakakkaa bu'een namoota 12 irra miidhaan dhaqqabuun ibsame. Malkaa Ballootti namoota 12 bakakkaan irratti buutee miite kanaas mala aadaatiin yaalamanii fooyya'aniirus jedhameera. Namoota sababa bakakkaa kanaatiin miidhamanii turan keessaa tokko ta'uu kan himu obbo Naasiruu Abdii BBC Afaan Oromootti akka himanitti bakakkaan kun kan bu'ee dilbata guyyaa naannoo sa'aatii 7tti jedhan. Ani dhimma hojiitiif ture kaniin aanaa keenya araddaa walta'aa misoomaa deemee jechuun dubbata. Achuma waajjira araddaa keessa kan turre nama 11 kan jedhu namni kun dubartiin tokko immoo waajjira jalatti bokkaa dheessuuf dhaabbattee turte jedhan. Bokkaan sunuu dilas guddaa hin turre kan jedhu namni kun roobuma xiqqaa kana keessatti bakakkaan bu'ee jechuun dubbata. Sana booda bakakkaan bu'e kun balbala irratti hoolaa tokko rukute kan jedhu namni kun nuti immoo balbalaan ol nutti seenee jechuun himama. Hundi keenya battala kukkufne namni baay'een ni hollata ture jedhan. Balaan kun ga'u hordofees hawaasni naannoo birmachuun mala aadaatiin yaala kennaafi akka turan himama. Hawaasni battala birmatee nu dhaqqabee aannan bakka jiru walitti fidanii nurratti naqanii jechuunis ibseera. Lafa qotanis qaama keenya mormaa gadi biyyee keessatti nu awwaalanii nu yaalaa turanii jechuun hawaasa gandaa ibsa. Hawaasni naannichaa namoota bakakkaa miidhe kana 12 biyyoo keessa awwaaluun sa'aatii 1 hanga sa'aatii 2 achi keessa tursiisuun akka bahanis hima namni kun. Ani amma yeroo sana miila kiyya sochoosuu hin danda'uun ture kan jedhu namni kun namootaatu na baatee biyyoo sana keessa iyyuu na kaa'ee jedhama. Yeroo biyyoo sana keessaa baane garuu namni hundi itti wayyaa'ee anis amma akka barbaadeettiin deemaa jira jechuun ibseera. Balaa bakakkaa kanaan miidhaan lubbuu qaqqabe akka hin jirree fi namoonni miidhaa salphaan irra ga'es fooyya'insa gaarii irra jiraachuu obbo Nasroon himaniiti jiru. Yeroo bakakkaan nama miidhu namoota miidhaman aannan obaasuu fi irratti naquu akkasumas ammoo nama miidhame sana mormaa gadi biyyoo keessatti awwaaluun mala aadaa hawaasa biratti guddoo baratamedha. Oduu itti aanuun Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad piroojektonni murteessoo naannoo Amaaraa keessatti hojjetamaa jiran saffisaan akka xumuramaniif qajeelfama laatan. Pirojektoota kana keessaa tokko kan ta'e kan Gondaritti hojjetamaa jiru saffisaan akka xumuramuuf qajeelfama laataniiru jedhameera. Bulchaan Itoophiyaa Abiy Ahmad raawwii hojii pirojektoota murteessoo Gondaritti hojjetamaa jiranii arra gamaggamuu ibsaniiti jiru. Turtii keenya xumura torbee kana naannoo Amaaraatti taasifneen booda hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa waliin ta'uun raawwii hojii pirojektoota murteessoo Gondaritti hojjetamaa jiranii gamaggamuun kallattii ittiin xumuramuu danda'an keenyerraa jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin ijaarsa pirojektii hidha guddichaa Magacan akkasumas ammoo dhiyeessa bishaanii dhugaatii magaalaa Gondarii fi daandii Azazoo Gondar kiiloomeetira 11 hojjetamaa jiran gamaggamuu
bulchaan Itoophiyaa kun kaasan. Gamaagamichaanis piroojektonni kunneen saffisaan akka xumuramanii fi bulchiinsi isaanii fooyya'uu akka qaban qajeelfama kennu ministeerri muummee Itoophiyaa ibsan. Bulchaan Itoophiyaa naannoo san keessatti osoo wal waraansi jiru guyyoota lamaan darbanis naannoo Amaaraa keessatti dabarsan. Guyyaa jalqabaa bulchaan Itoophiyaa kun paartii isaanii gamaaggamuuf gorgora kan turan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa ammoo eebba riqichaa irratti argamuun magaalaa Bahar Daaritti haasawas taasisanii turan. Oduu biraatiin kibba Itoophiyaatti kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.8 ta'e mudate. Naannoo kibba Itoophiyaa godina kibba Oomootti kirkirri lafaa reektar iskeelii 4.8 ta'e mudachuu Yuunivarsiitiin Finfinnee beeksiseera. Yuunivarsiitichatti Inistituutiin Ji'oofiiziksii, Saayinsii Hawaatii fi Astiroonoomii akka beeksisetti kirkirri lafaa godina kibba Oomoo aanaa Bannaa Tsamaayitti mudate jedha. Bifuma wal fakkaatuun torbaan darbe achuma naannoo kibba Itoophiyaa godina Daawurottis kirkirri lafaa mudatee turu BBC'n jiraattota odeeffachuun gabaaseera. Kirkirri lafaa kun guyyaa dilbataa caamsaa 12/2024 halkan keessaa sa'aatii 6 daqiiqaa 36 irratti mudachuu isaa Yuunivarsiitii Finfinneetti itti gaafatamaa kutaa siisimooloojii kan ta'an Piroofeesar Attaalay Ayyalaa BBC'tti himan. Kirkirri lafaa godina Oomoo kibbaatti mudate kun reektar iskeelii 4.8 kan galmeesse ta'uu kan himan Piroofeesar Attaalay, hangi kun giddugaleessa jedhame akka ibsamu kaasuun kirkirri lafaa kaleessa mudate kun torbee darbee kan godina Daawurotti mudate kan caalu yoo ta'u, kan torbee darbee mudate ammoo hangi isaa reektar iskeelii 3 ture jedhan. Kirkirri lafaa kaleessa galgala mudate kun gadi aanaas miti ol ka'aas miti hin jedhamu jechuun ibsan. Giddugaleessa irra kan jiru akka ta'e kaasan. Miidhaa fi badiinsi qaqqabsiisu akka itti dhiyeenyaatti kan murtaa'uudha jedhan. Kuni magaalaa keessatti mudate osoo ta'eeti badii guddaa qaqqabsiisa ture jedhu Piroofeesar Attaalay. Akka ogeessi siisimooloojii kun jedhanitti kirkirri lafaa kun kan mudate godina kibba Oomoo aanaa Bannaa Tsamaay Waayixoo bakka jedhamuttis jechuun himan. Aanaa Bannaa Tsamaayitti itti gaafatamaan magaalaa biraa illee taaddaagii kan ta'an obbo Oyitoo Unnoo dilbata halkan kirkirri lafaa aanaa isaanii keessatti mudachuu BBC'f mirkaneessaniiru. Kirkirri lafaa walitti fufiinsaan si'a lama mudachuu kan himan obbo Oyitaan taateen mudate rifaasisaa akka ta'e kaasu. Baay'een keenya lubbuun hafna jennee hin eegne jechuun haala yeroo kirkirri lafaa mudatee ture ibsan. Aanaalee 6 fi bulchiinsa magaalaa tokko godina kibba Oomootti argaman keessatti aanaalee 6 keessatti kirkirri lafaa mudachuu bulchaan godinichaa obbo Maayikaal Maalikoo BBC'tti himaniiru. Akka isaan jedhanitti kirkira lafaa kanaan miidhaan namarra ga'e tasumaa hin jiru jedhan. Oduu xumuraatiin biyyoota Afrikaa bahaa hedduu keessatti addaan citiinsi intarneetii guyyaa kaleessaa irraa jalqabuun mudatee jedhame. Biyyoonni Afrikaa bahaa hedduun guyyaa kaleessaa irraa eegalee addaan ciccituu intarneetii hamaan akka mudate gabaafameera. Biyyoota baha Afrikaa tajaajila intarneetii addaan cituu mudate keessaa Keeniyaan ishee jalqabaati. Soomaaliyaa, Yuugaandaa, Taanzaaniyaa fi Ruwaandaan ammoo warra itti aananidha. Fayyadamtoonni tajaajila intarneetii addaan cituu isaaf komataniiru. Tajaajilli intarneetii biyyoota baha Afrikaa addaan kan citeef toorri intarneetii galaana keessa diriirfame sababa hin beekamneen addaan cituu isaatiin akka ta'e kaafameera. Qunnamtii intarneetii kan hordofu Cloud Flare Radar akka jedhutti Taanzaaniyaan biyya addaan ciccituu intarneetiitiin akka malee miidhamte keessaa ishee jalqabaa yoo taatu tiraafikiin intarneetii biyyattii kan eeggame irraa 30% gadi bu'eeraa jechuun ibseera. Gaazexaan Taanzaaniyaa Citizen jedhamu intarneetiin addaan cituun chaanaalii neetworkii gurguddoo irratti dhiibbaa uumeeraa jechuun kaaseera. Lammiileen Keeniyaa hedduunis addaan cituu intarneetii komachuun dhaga'ameera. Dhaabbileen tajaajila teleekoomii Keeniyaa kan ta'an Airtel fi Safaricom rakkoon addaan cituu intarneetii mudachuu isaa ibsanii sirreessuuf hojjechaa akka jiran maamiltoota isaanii beeksisaniiru.